Maqaa keetirraa eegalla. Galatooma maqaan kiyya akkuma isin beektan silaa adda saabaa biyyi dhugaa biyyaan kun biyya gammachuuti wanni adda isaa guutuu addunyaarraa guyyaa tokko soommanni fuuldura duuba osoo hin ta'in guyyaa tokko soommanuu isaa waan addaa ta'etti haa ta'uutii yeroo baay'ee biitiin sagalee firaa turre har'ammoo soommanni guutuu keenyaa gammachuu guddaan dhaga'ama. Akkasuma gammachuu kana hunda keenyaa fi kan hunda jecha dirree salphidha asitti argamne. Dirree akkuma isa argitan kana kun haala miidhagaa kana miidhagsaa turre. Dirree si haala kana kun adiiraatis shamarranii keessatti taasisaa jirre. Qooda fudhattoota fa'aa tola ooltota kanaas asumaanuu galatoomaa jecha. Isinis ammoo asitti naasoo guddaa galatoomaa jechuu barbaadu jechuudha. Kan nu tajaajilan Adeeroo Abbaliyyiin asitti dhiyaatanii jiranii. Isaanis guyyaa idaa sababeeffachuudhaan haal duree isaa guyyaa lama sadii dura asitti dhiyaatanii haal duree hunda qopheessaa turanii isaas asumaan bagaa asiin sigee jennee walitti dhufnee jirra nu hordofa. رمضان صومنا رمضان قبوا خنا أخوان تمرموف برو قبي سوان جوف خالد اللي خنا وكم من صلاة قبيزو في يوسف ومساوي جنتاني حالا لقين يسيت يقموس قبيزو ماتو بقسودي على سيما الفقاة غنجا ولالو لغرا لقين يتنفس إذا تلمانيو قسام بقسان خلط الجيمن akkasitti cinaa dhaabbanne haala qulqullina qe'eesini too'annee hordofne amma uummanni bahee salaatu tokkotti raawwatee irraa galu tokkotti nageenya almaa kana ammarraa eegallee qophii taanee akka nageenyi kun eegamee nageenyaan xumuramu godhuudhaaf armarratti argamnee jirra jechuudha. Duraan duree barsiisaa Abu Muhammad assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh jenna. Itti aansee baga ayyaana har'aa kanaan isiniin geessan jechuu barbaada. Mee ati akka nama islaamaa tokko akka barsiisaa tokkotti akka nama naannoo kanaatti ayyaana har'aa waan jechuu barbaadda waan yaadeeffachuu barbaadda. Ayyaanni hordoftoota amantaa islaamaa hundaaf ji'a kabajamaa waan ta'eef baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Ayyaana kana gammachuu fi jaalalaa akka tokkummaa nu haa ta'u jechuun barbaada galatooma. Akkasuma ammaas barsiisonni wal maddii tatta'anii magatti isiniin ga'e waliin jechaa jiranii. Mee maqaa keetirraa eegalla. Maqaan keenya Saraddii Abdurrahmaan amma daajja'ama barsiisaa mana barumsa kanaatti uummata islaamaa hundaanuu baga gammaddan baga gammannee jechuun hin barbaada galatooma. Gaarii dhamee soomana har'aa kana soomana duraanii wal cinaa qabdee yeroo laaltu ati akkamiin laalta akkamitti ibsa? Gaarii mee sabuma kanaanuu namoota bagatti sigee jechuun ni barbaaddu yoo qabaatte. Maqaan kiyya Barata Abdallaa Mahammadiin jedhama jirra. Itti aansuudhaan iduma bagatti sigee. Walumaanuu baga ittiin hungee uummata Itoophiyaa keessa jiran maraanuu uummata addunyaa maraanuu baga itti geenyaan amantaa musliimaa warreen hordofan hundaanuu. Gaariidha. Mee ati soomana har'aa ilaalchisee soomana har'aa fi soomana durii wal cinaa qabdee yeroo laaltu akkamitti ibsita? Soomana har'aa kana akkaan itti ibsuu bakka hin qabu jechuudha. Yeroo hundee xiyya keessatti soddoma guutadha jechuudha har'a. Baay'ee na gammachiisaa jechaadha. Kanaaf guyyaa boru nyaachuudhaaf qophii akka ajaa'ibaa taasisaa jirra. Akkuma agartu kana istireet laayiniidhaan sarara kana eeggannee sarara kanatti qophii boruutiif taasisaa jirra jechaadha. Gaariidha. Mee sabuma kanaan warra bagatti sigee jechuun barbaadde yoo qabaatte ergaa dabarfadhu. Warra amantii musliimaa hordofan hundaanuu baga itti geenyaan dubartootas haa ta'u dhiiras haa ta'u hundaanuu. Duraan dursee maqaan keenya Baarii. Mee ati maal godhuuf as dhufte gamma? Daaraa buusuudhaaf as dhufte. Guyyaan boru maali? Guyyaa idaati. Baga ittiin sigee. Mee duraan dursee maqaan kan keenya Amir eenyuti? Mee akkamii soomana soomante boru maali guyyaan? Guyyaa gammachuu maal waan ta'eef? Guyyaa idaa waan ta'eef. Baga ittiin sigee Amiree. Duraan dursee maqaan keenya akkamii ganda kanarraa dhufte? Akkamii guyyaa har'aa soomanaami? Boru maali guyyaan? Ida baga ittiin isin geega. Ayyee ulfaadha. Mee yeroo ammaa maaliif asitti argamtan? Hojii asitti argamnee su'aabu dalaganineeti kunoo salfii diriirsu jira akka malee. Gaariidha ulfaadha. Mee guyyaan boru maali? Guyyaan boru Iidul Alfitrii jennee dhiibi soomanaati. Mee eenyu carraa kanaan eenyu faadhaan baga ittiin isin geechuu barbaaddan?
ولا ما نجيب duraan dursee bagattiin singee sin jechuun barbaada. Duraan dursee bagattiin singee. Mee ayyaana Idul Fitrii sababeeffachuudhaan yeroo ammaa maal godhuuf asitti argamta? طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغ هنية عيد وفي سلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغ هنية عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي Gaariidha. Soommanni har'aa soommanni duriin gisee wal cinaa qabdee ilaaltu siif akkami? haalaan bareedaadha sommana durirraa gisee walcinaa qabee laaluu ammaan akka biyyaatti yeroo Hayyee soommanni har'aa mee ati siif akkami wal cinaa qabdee akka duriin gisee ilaaltu? duriin gisee walcinaa qabee laaluu ammaa haraama sommana guutuu soddom sommanne yeroo digdama sagalfaa yeroo hedduu sommanne ammas yeroo sommannu wal dhabbiidha akka addunyaatti namni tokko har'a sommana kaan boru sommana kaan guyyaa lama jijjigaa wal dhabbiin ni jira harama akka naannoo keenya kanatti namni naannoo kan beeku guyyaa tokko sommanne ammaa soddoma guunnee jira kun haala haala bareedaadhaan gaggeessinee jira kanaafuu duraan hin dhugoon isaa kana fa'a Kanumaan wal qabatee mee uummata addunyaa Islaamaa addunyaa yeroo mara maal jetta? Saudara bisanitti arah kanatti haala kana guyyaa tokko sommannee soddoma guuttachuu qabaanii bareeda tokkoni galatooma jechuun ayyaana kana malee isinitti Dargaggootaan gahee keessan baatanii naannoo kanatti keessummaan iidaa boru as dhufan keessummaa keenya jettanii asitti argamtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Mee yeroo takka rabbi asin nu geef maal jechuu qabna? Gayaa miti galanni rabbii xixiqqaata waan ta'eef rabbi asin nu geef maal jenna? Rabbi asin nu geef maal jenna? Ulfaadhaa.